Maqabbaa kan ilmaa kana fuula qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Maqabbaa kan ilmaa kana fuula qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Maqabbaa kan ilmaa kana fuula qulqulluu sadan waaqa tokkotti ni amanna ameen. Hordoftoota chaanaalii Laliituuf nagaa faraallee waaqayyoo bakka iddoo isin jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkamii nageessanii ani nagaa kootti galata waaqayyoo. Baga sooma guddaa gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee ja'affaa torbee Gabriheerii yookaan tajaajila amanamaa baga nagaadhaan geessanii ameen baga walumaan geenye. Akka fedha fayyama waaqayyootti mata duree kanaan dura waliin ilaalaa turre torbeen akkuma ilaalaa turretti har'as yoo fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e mata duree Gabriheerii yookaan tajaajila amanamaa jalatti wajjin ilaalla waaqayyoon duba keenya nu gargaaru ameen. Torbee ja'affaa sooma guddaa gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee ja'affaa tajaajila amanamaa yookaan Gabriheer. Gabriheer hiikni isaa tajaajila amanamaa jechuudha. Iyyasuus itti dabalee dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquu fi ka'eeti inni hojjettoota isaa waamee horii callaa qabu ture itti kenne akkuma akka humna isaaniitti isa tokkotti meetii 5,000 isa tokkotti meetii 2,000 isa tokkotti meetii 1,000 kennee biyya fagoo deeme. Namichi inni meetii 5,000 fudhate suni sana dhaqee ittiin bitee gurguree meetii 5,000 buufate. Inni meetii 2,000 fudhate immoo meetii 2,000 buufate. Namichi inni meetii 1,000 fudhate garuu dhaqee boolla qotee meetii gooftaa isaa awwaale. Gooftaan hojjettoota sana yeroo dheeraa booddee deebi'ee dhufee horii isaa isaan irraa lakkaa'ate. Namichi inni meetii 5,000 fudhate kan biraa meetii 5,000 fidee dhufe. Yaa gooftaa meetii 5,000 anatti kennitee turte ilaa ani immoo meetii 5,000 buufadheera jedhe. Gooftaanis isa immoo ba'eessa goote hojii gaariidhaa fi amanamaa nana ati waan xinnoo irratti amanamte ani immoo waan guddaa irraa sin dhaaba gammachuu gooftaan kee itti jiraatuttis gali jedheeni. Namichi inni meetii 2,000 fudhate immoo dhufee yaa gooftaa meetii 2,000 anatti kennitee turte ilaa ani immoo meetii 2,000 buufadheera jedhe. Gooftaan isaa immoo ba'eessa goote hojjetaa gaariidhaa fi amanamaa nana ati waan xinnoo irratti amanamte ani immoo waan guddaa irra sin dhaaba gammachuu gooftaan kee itti jiraatutti gali jedheeni. Namichi inni meetii 1,000 fudhates immoo dhufee yaa gooftaa ati nama gara jabeessa iddoo itti hin facaasinii galfattu iddoo itti hin bittimsinii walitti qabattu ta'uu kee ani beeka. Kanaafan si sodaadhee dhaqee meetii kee awwaale. Horiin kee kunooti jedhe. Gooftaan isaa garuu deebisee ati hojjetaa hamaadhaa fi dhibaa nana iddoo itti hin facaasinii akkan galfadhu iddoo itti hin bittimsinii akka walitti qabadhu beekteetta mitii? Ati meetii koo warra dhalaatti fudhatan biraa anaaf kaa'uutu si irra ture. Ani immoo deebii kootti kan koo dhala isaa wajjin nan fudhadhan ture. Egaa meeticha 1,000 sana harkaa fuudhaatii isa meetii 5,000 qabuuf kennaa. Nama amanamee waa qabaatu hundumaafi hamma isa irraa hafutti dabalamee hin kennamaaf. Kana kan hin qabne garuu innumti inni qabu iyyuu isa duraa hin fudhatama. Hojjetaa isa waa'ee hin baafne kana dunkaana isaa alatti darbadhaa achitti namoonni hin boo'u ilkaanis hin qaru jedhee isaaniin jedhe. Waliigalatti torbee kana kan barannee barsiisnu akka qabannuudha. Inni barate osoo hin barsiisin hafee akka tajaajila isa meetii awwaale sana sagalee waaqayyoo awwaaluu isaa haa hubannu. Isaan baratan barsiisan isaan har'a mana waaqayyoo nama waaman akka isa abbaa meetii 5,2 fudhateeti. Isaan kun kan baratanii fi kan barsiisan isa xiqqoo irratti amanamanii guddaa irratti muudamanidha. Waaqayyo xinnoo irratti amanamnee guddaa irratti akka nu muuduu fi ayyamaa fi fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Wangeelli guyyaa har'aa torbee kana dubbifamanis wangeela
Mana Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hanga 30tti Waaqayyo hunduma keenyaan waa gargaaru galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuti siittiin banna osoo hin taane nama sagalee isaatti jiraate firii 30 60 hojjetaa mana isaa dhaaltu mootummaa isaa namatti hin ta'in mootummaa isaa ishee hin dhumne ishee bara baraa akka dhaallu akka nu taasisuu fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan hunduma keenyaa nu haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan laphee wanta gaarii hojjetuu fi qajeelaa hojjetu lapheewwan hunduma keenyaaf haa kennu. Laphee wanta gaarii hojjete warreen firii argamsiisan kana akka taanu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Soomni sooma gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Torba eebbifamaa hunduma keenyaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf hanga bara baraatti ameen.